Good morning. Akkam jirtu? Just daily vloggii godha. Video guyyaa waraabu jira. Agartee nagayaa fi waan irraa sibiilli kuni it's not supposed to be like that akkasitti because tuni as jiraachuu malee supposed to go down asitti as jiraachuu malti marrooyyaa asirratti akkas deemti. So for some reason there you go. Good deemti akkasi manni kun keessa qullaa beekta. There's nothing in here. Waan kana lafarraa fuudhu nama as keessa hin gaalu. It's good. Akkana. So I'm trying to get used to doing a daily vlog. Daily vlog godha. Coffee wahi overhadde. Even though ganama sa'a 11 jirra, but I just wake up at 11 in the morning. Oh man, 11 in the morning, okay. It looks that's where I slept last night, and I'm gonna make it like oh man. Actually, qabbanti badde garte dura little bit snow on the ground yesterday. Kale snow lafarra jira. Har'a immoo snow lafarra jirtu suniin baddeerti. Telefoona kana charge godhuuf deema. 13%. So I need to get some water. So I want to buy bishaan bituu barbaadu. Bishaan akkana garte. I want to buy a gallon of water like that and buy a couple of them. I just buy maybe because I'm walking. I can only carry. I don't want to carry 2 of them because that's just too much. I'm just gonna buy one and come back. That one would be good for one day. And that should be sufficient. Actually. So that's what it is. So rakkina Itoophiyaa keessa deemu jiru ummati wal loluu deemu. Wal lolu lola malee namni nagaa uumuu barbaadu hin jiru. Yeroo guddoon isaanii nama lola malee lola bahuu fi balaa buusuu malee nama nagaa uumuuf deemu hin agarre hin jiru Itoophiyaa keessatti beekta. Namni marruu haaloo baasuuf deema. Namni marruu haaloo bahuu deema. Haaloo bahuu fi fidhaaduu deema. Uummata badaa jira. Uummata badaa kan uummata Oromoo kana guutumaan guutuutti godaansisuuf deemu. Godaansisuu barbaachuu jiru. Guutumaan guutuutti godaansisuu barbaadan Itoophiyaa keessa gara Itoophiyaa keessa move goone yookaan godaansifnee Keeniyaa galchine yookaan Madagaskar lafa jedhan lafa Itoophiyaa kana haqarraan qabanii uummati Oromoo kunin Itoophiyaa dhaloota Itoophiyaarraa hin dhufne yookaan Itoophiyaa laftisa isaaniitii miti keessummaa waan ta'aniif biyya isaan irraa dhufan sanitti deebifnaa itti uummati Amaaraa kunin uummati Amaaraa akka Faanoo jedhan kunin that's exactly what they're doing.